Kun sagantaa galgala kiristaanotaati. Galgala kiristaanotaa maatii waldaa keessatti qabaman akkasuma maatii wantoota garaagaraa irraa barachuu dandeenyu hedduu kara mana isaaniitti deemuudhaan isaan faana turtii kan taasisnudha. Turtii kana keessatti namoonni hedduun kan irraa fayyadamu yoo ta'u, hundi keessan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Keessummaan keenya irraa Dooktar Roobsan jedhama. Kanaaf kallattiidhaan yeroo itti ofii isaanii nu ibsan ta'a. Akkam jirtu? Baga nagaan dhuftan Dooktar. Baga nagaan nu eegdan. Har'a maatii keessanitti makamneerra nusi simannaa nu taasiftaniif baay'ee galatoomaa jecha. Maatii kana namoonni baay'een hin beekaa. Waan baay'ees karaa hedduudhaan kan isinirraa barachaa turanidha. Kanaaf maatii kana maaltu jira? Milkaa'ina isaanii keessaa maaltu jira kan jedhuuf kara mana keessanitti kan imalle. Kanaaf ofii keessan barsiisuudhaan nu jalqabame. Eenyu isin jalqaba irratti? Tole, akkuma sila ibsametti maqaan koo Dooktar Roobsan Margoon jedhama. Barsiisaadha, qo'ataa qorataadha, leenjisaadha. Akkasumas immoo nama biizinasiiti. Kana qofaan immoo miti. Ani mucaa Waaqayyooti. Kana hunda kan fayyaa na godhee na gargaaree ijoollee babbareedduu akkasii, haadha warraa bareedduu akkasii, nama nagaa qabu, nama qaamni isaa nagaa, miirri isaa nagaa, maatii akkasii kan namaaf kennu Waaqayyoodha. Kanaaf ani mucaa Waaqayyooti. Gargaarsa Waaqayyootiin, eebba Waaqayyootiin mana mataa keenyaa qabna. Biizinasii qabna. Konkolaataas qabna. Kanaaf Waaqayyo karuma hunda nu eebbiseera. Galatas haa ta'u, gabaabumatti Kana fakkaata. kanuma fakkaata. Baay'ee namatti tola. Achi ilaaltee bareedinummaa haadha manaa keessanirraa nu jalqabdanii milkaa'ina keessan keessaa gahee guddaa akka isaan qaban abdii guddaa qabna. Nus waan beekamudha waan ta'eef maatii tokko keessaa namni tokko gaafa milkaa'u milkaa'inni sun milkaa'ina waliiti. Kanaaf kallattiidhaan haadha manaa keessaniin erga wal barree booda gaaffiiwwan qabannee jirutti darbinaa. Maqaa keessanirraa nu jalqabdu. Sadarkaa guddaa galatoomaa isinis immoo gara keenya akka nu gaafattaniif Waaqayyo isin gargaaree isinis immoo gargaaramnee manatti isin eegneerra. Ani egaa Sister Daraartuu Abarraan jedhama. Garuu amma mooyaa kana keessaa baheen jira. Amma hojii dhuunfaan taasifamu jedha. Kana baay'ee. Ogummaa fayyaa keessa jirtu. Isaan barsiisadhaa, isin ogummaa fayyaa keessa jirtu. Ogummoota garaagaraadha. Mana tokko keessa kan jiraachaa jiru. Waan namatti toludha kuni. Milkaa'ina dooktarii keessattis, milkaa'ina mana kanaa keessattis gahee guddaa kan taphattan isinidha waan ta'eef galatoomaa isiniin jechaa. Namoonni baay'een immoo maatii kanarraa waan guddaa waan barataniif muuxannoo as keessa jiru. Namoonni ala jiranis ilaalanii akka waa irraa baratanii mana isaanii keessatti immoo hojiirra oolchaniifidha gara mana keessanitti kan dhufne. Simannaa nu gootaniif wantoota bareedu baay'ee kana dhiyeessitanii baay'ee isinitti gammanneerra. Ijoollee horattaniittu, ijoollee babbareedduu akkuma isin jettan ijoollee babbareedduu qabdu. Sagantaa keenya kanarratti kaayyoo isin barbaanneef qabna. Wanti hojjetamu kamiyyuu kaayyoo mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef sagantaan nuti irratti hojjechaa jiru sagantaa galgala kiristaanotaa jedhudha. Galgalli kiristaanotaa galgala isaaniitiif kiristaanota qopheessudha. Kiristaanota qofa osoo hin taane namoonni biraas galgala isaanii baranii galgala isaanii sanaaf akka isaan qophaa'oo ta'an namoota akka kaasudha jechuudha. Kanaaf galgala qabnu kanarratti hagam fayyadamoo akka taatanii fi namoonni biraa immoo galgala isin kaawwattanii galma sana bira gahuudhaaf deemtan kanaa namoonni biraas baranii ofii isaaniitti deebi'anii galgala isaanii akka isaan barbaaddatan gochuudha jechuudha. Kanaaf milkaa'ina ittiin isin beeknu baay'eetu jira. Tireeningii kennuudhaan akkasuma waldaa keessattis wantoota garaagaraa hojjechuudhaan wantoota baay'ee irratti isin beekna. Mee jalqaba irratti galgala keessaniif qophiin isin gootan maalidha? Dhuunfaa keessanirraa achirraa kaa'amanii. Tole, kuni gaaffii baay'ee bu'uuraa fi baay'ee barsiisaa ta'e akka ta'etti yaada. Galgala yeroo jennu galma yookaan immoo qaanqee akka mul'ata fagootti
namni keewwate karaa sana karaa ga'u akkamitti akka milkaa'u halkanii guyyaa akka taargeetiitti qabatee kan hojjetu akka ta'etti yaada. Kiristaanota namoota amantaa garaagaraa duukaa bu'an irraa kan adda baasu galma ifaa fi ifa ta'e qabna nuti. Galmi keenya ifaa fi ifa kan ta'e Iyyasuus Kiristoosidha. Iyyasuus Kiristoos maal akka inni jedhe ani dhugaadhasi, jireenyasi, karaadhasi. Karaa kootii ala mana abbaa keenyaa karaan itti seenan tokkoyyuu hin jiru. Kuni tuqaadha jechuudha. Amantaa kan birayyuu dhaqii amantaan kamiyyuu waaqni kamiyyuu ani paaworii akkasii nan qaba jedhee kan dubbate tokko hin jiru jechuudha. Amma falmiirraa oolla koo yeroo tokko beektoota amantaa garaagaraa keessaa dhufanii yeroo falminu falmiin keessan gaariidha. Garuu an akkas jedhu jira isin biramu jedhamu deebiin hin jiru jechuudha. Dhaqee gara keenya dhufaa jechuudha. Kanaaf waan already mul'ata keenya waaqni inni nu filate inni ufitti aansee wanni isaa keessatti nu barreeffate kallattii nu kaayera kallattii biraa diizaayinii waan goonu hin jiru jechuudha. Kan nuti goonu oolmaa guyyaa guyyaa gochaa guyyaa guyyaa raawwii guyyaa guyyaadhaan amma danda'ametti gara gooftaa keenya isa nu filateetti siquu akka ta'etti yaada jechuudha. Jalqaba irratti ergaa bareedaadha kan dabarsitanii karaa amantii kanaatti dhufuun namoonni baay'een isaanii beekumsoota garaagaraa qabu. Beekumsa biyya lafaa. Namni kamiyyuu hin barata. Sammuusaa bal'ifachuudhaaf namni kamiyyuu barachuun dirqamadha. Ani kanatti nan amanaa. Garuu sammuu Waaqayyoo kenneefini Waaqayyo hin jiru namoonni jedhan jiru. Jalqabumaa jiraachuu isaafiyyuu sababni Waaqayyo ta'ee otoo jiruu baratanii Waaqayyo hin jiru jedhan. Tuqaa kaa'anii. Namoota kanaaf ergaan isin qabdan maalidha? Kuni gaaffii bu'uuraatti dhugaa dubbannoo ta'e. Namoonni lafa kanarra jiraatan amantii garaagaraa qabu wadeera jalqaba irratti. Namoonni atteest jedhaman jiru. Atteest jechuun Waaqayyo hin jiru warra jedhanii amanan jechuudha. Jarri kun warra burjaaja'an, warra oolmaa Waaqayyo isaanii oole haalan, warra cubbamootaa, warra akkasii akka ta'anitti yaada jechuudha. Maaliif oolmaan Waaqayyoo waan karaa tokko ibsamu miti. Waaqayyoo waan tola nuu kenne lakkaawwamee dhuma hin qabu. Qaama kee kana laali. Qaama kana afaan kana dubbadhu jettee ajajuu hin dandeessu. Ija kana laali jettee ajajuu hin dandeessu. Qaama kana hojjedhu jettee hojjechiisuu hin dandeessu. Hammuma fedhe baradhu, hammuma fedhe beeki, hammuma fedhe samiirra baran kuni kennaadha jechuudha. Kan baay'ee si dhibu ampuuliin kun hin dadhaba. Yeroo dadhabu hin jijjiirra. Ijji namaa garuu inuma hojjeta. Hin dulloomu jechuudha. Amma waggaa hedduu. Jijjiirraa tokko malee jijjiirree waan hin beekne. Yuusi kana qofaa miti mee qilleensa kana laali. Atoo qilleensi kun hin gurgurama ta'e gatii isaa meeqa laati? Bishaan nuti dhugnu kun aduun kun lafti nuti irra jiraannu kun samiin akkatti utubaa malee dhaabate kun atoo asii gadee kufa ta'e kana hundaa namni dhaabatee yaaduu qaba. Oolmaan Waaqayyoo hamma nuti yaadnu hamma nuti hubannuuti fagoodha. Kan baay'ee si dhibu barreeffamni tokko maalidha? Injiinarri akka Waaqayyoo siruma baay'ee waan nama dinqu hin jiru jedha. Akkam jedhee lafa kaa'a beektaa? Aduun kun jedha. Aduun kun bakka perfeektii taate teessee jirti jedha. Atoo asachee siqtee lubbuun lafarra hin jiraatu jedha. Qorratu nama fixa. Atoo asachee siqee immoo bakseen lafarraa nu balleessa. Yusi bakka perfeektii ta'e bakka asis achi siqee rakkoo uumne bakka san kaa'eetu uume. Halkan immoo laali hanbiraa nuu kenni addeessa. Hojii Waaqayyoo kanaaf namni gadi taa'ee hubatee oolmaa isaadhaa kenname kana waan tolammoo nuu kenname kana qofaadhaa ijoollee kana koo itti kaffallee miti ani Waaqayyo nuu kennu koo tola sii kennu. Kana hunda namni bishaan itti naqee waaqumti isaayyuu hin jiru immoo jedhu namichi kun hubannoo ta'e tokkoffaa hubannaan isaa baay'ee gadi bu'aa akka ta'etti yaada. Nama rifleekti godhu nama calaqqee qabu miti. Lammaffaa immoo nama oolmaa isaadhaaf kenname san deebisee nyaate
atoo beekuu akkas godha yoo ta'e kuni nama oolmaa isaa nyaate akka ta'e itti yaada. Egaa Waaqayyoo nama isa galateeffatu sin jaalataa, nama san galateeffanne sin jaalataa. Inni Waaqa gaarii waan ta'eef nama hunda inni jaalata. Gaheen kiristaanaa namoota burjaajaan, namoota uf dhaban, namoota kana barsiifne gara Waaqayyootti Fiduu danda'u kana qabnaa jechuudha. baraaruu qabnaa, gara Waaqayyootti, mana Waaqayyootti fiduu Gidduutti qabna jechuudha. yeroo baay'ee namoota baratan jedhannee yaannu kana waan hunda beeku jennee waan yaannu sammuu keenya keessatti wangeelli akkas jedhallee jennee namoota sanatti haasa'uudhaaf hin qaanfanne namoonni baay'een jechuudha. Sababni isaas beeku jennee beekumsa biyya lafaa kanaan waan madaalleef jechuudha. Beekumsa lafa kanarra jiru. Kanaaf jalqaba eenyudha? Isin dhiyeenya keessaa akka gooftaa fudhataniidhaanis kan odeeffannoo nani qabu eenyudha? Ati hin beektu jedhee namni sitti himuu danda'e kun. Kuni gaaffii bu'uuraati. Baay'ee galatoomni. Dhuga dubbannoo ta'e yaadatti kaaftee jalqabaa hin fudhadhu. Namoota baratanii namoota hin baranneen kuni operationally define ta'uu qabu. Barumsa barachuu jechuun maal jechuudha? Barumsa isa kam? Barumsi gosa sadiitu jira lafa kanarra jechuudha. Barumsi iddilee jira, aliddilee jira, miiltoo'aan jira. Warri keenya akkoo barumsa foormaalii hin baratiin malee namoonni tokko tokko ana caala bilchaatoo waan ta'an jiru ko. Kanaafi barumsa barateera hin baranne hin jedhamu kun of eeggannoodhaan hiika argachuu qabu jechuudha. Qabxii biraa namni qonnaan ispeeshaalaayiz godhe ogummaa biraatiin wallaalaadha ko. Kanaafi hin barate nuti jennu kuni injiinarri tokko injiinariingiidhaan hamma tokko ishiyuu hamma tokko waa beeka malee ogummaa biraa muduftu wallaalaadha jechuudha. Kanaafi namoota akkasii kana sodaachuu hin qabdu. Namuma akka kamiiti ogummaa tokkoon cimaadha. Fakkeenyaaf ani viidiyoo isin boccan kana hin danda'u wallaalaadha jechuudha. Ogummaa kootiin immoo sin caala. Kanaaf wal kabanyee wal faana jiraachuu danda'u qabnaa jechuudha. Malee abaluu waan doktora ta'eef, abaluu waan piroofeesara ta'eef, abaluu immoo waan saayintistii ta'eef akkamitti ani namni kwaalifikeeshiniin koo dippiloomaa digirii jalqabaa nama kana fuuldura taa'ee dubbadda kun sirrii miti. Dogoggoradha jechuudha. Kanaaf jalqaba achirraa qulqulleessinee ta'uu qabna jechuudha. Jalqaba gara Waaqayyoo yeroo dhuftu eenyudha namni dhugaa si beeku? Namni yaadatu jira. Anaaf jireenya kana akkan argadhu sababa naa ta'eera namni jettu yoo jiraate namas miti yoo ta'e immoo wanti jiru maalidha? Muumentii yeroo sana jiru meenutti. Tole ka dhugaa dubbannoo ta'e ani gara gooftaa keenya gara Iyyasuus Kiristoos kananii dhufe karaa namaa miti. Waaqayyoo taayim teebilii mataa isaa qaba. Inni akka keenya hin jarjaru. Guyyaa na fedhe guyyaa mana isaatti na fudhachuu barbaade ufuma isaa na waammate. Taateen kan baay'ee nama dinqu akkuma silaa dura sitti himuu yaale ani yeroon digirii jalqabaa baradhu waggaa 20 baranaa 20 minaaminii baranaa. Mucaan Wallaggaa Qixxeessaa Waaqayyaa jedhamu tokko waggaa 4 doormii tokko ciisne Baardaaritti baay'uma pirootestaantii cimaa ture. Yeroo sana dubbii aadaa Oromoo, Odaa, waa'ee eenyummaa qabsoo minaaminii kana keessa gashuu hin qabnu yaada jedhu tokko jala butee baay'uma na falma ture. Kanaafi atuma garaan koo kajeeluu xiqqoo ishiin garaa na nyaatte. Eenyummaa keessan sana jechuudha. Eenyummaa sana identiitiin suni garaa na nyaatti. Dhiibbaan achi turummoo baay'ee cimaa ture. Kanaafi lakkii ani xiqqoo qabsaa'uun qabadheen lafarraa harkisaa ture dubbi. Achumaan immoo atuma deemnuuti ati warraan koo daraartuun natti makamtee baalee wajjin turre. Ishiin yeroo narsiingii kolleejjii fayyaa gobbaa barattu achitti pirootestaantii taate atoo kolleejjii jiraniiti jechuudha. Ani immoo kaampaasiitti alan jira ture roobee lafa jedhamu. Ani waaqeffataanuman ture yeroo sana. Kanuma keessa gara Adaamaa dhufnee ani Adaamaatti otoo barsiisaa jiru iskoolashippii biyya alaa argadhee biyya Noorwee deeme. Isaaniinis hordofsiisee fudhadhe waggaa tokko booda. Sana boodan baay'ee si dhibuu ani baay'ee carraa qabeessa biyya Ameerikaa Yuunivarsiitii of Michigan jedhamu dabil iskoolashippii argadhee
biyya Ameerikaan ce'ee isaaniin Noorweetti gatee jechuu kooti. Ati warraa koo baay'ee aktiivii charchii hordoftudha yeroo sanas. Ani baay'ee Isin dursanii jechuudha. baay'ee long time amma biyya Ameerikaa dhaqee achitti mana dhuunfaa mana mucaa musliimaa tokkoon kireeffadhee jiraachaa ture. Amma kee halkan guyyaa tokko Waaqayyo guyyaa mataa isaa qaba akkuma jedhe rafee otoo hin jiruuti. Halkan walakkaa abjuu baay'ee sodaachisaa fi baay'ee teerarii wayiitu natti dhagahame. Rifeensi koo kun dhaabatee tan argee garmalee asolee rifeensumti kee kun akka dhaabatu wayii wanta garmalee nama canqu wayii waan akkasii keessan bu'ee. Halkan jechuudha. Otoo rafaa jiruuti. Bakka waan tokko hin dubbanne namummaa fi gara waan gadhee wayii gidduun ture dhugaa dubbannoo ta'e. Maala wanti kun maala dhagaamna akkasii kun maala fiilingiin akkasii kun jedhee duras waa'ee waaqaa yaadaan ture dhugaa dubbannoo ta'e. Oolmaan naa oolee nan beeka keessi koo. Sana booda achumaan sireerraa bu'ee atoo nam tokko natti hin dubbatin yaa Waaqayyoo ani duras qabatuma maalummaa kanaa qabatuma qabsootiin malee sin beeka sin jaallaa har'aa kaasee garuu ani sitti uf kenneera ani hankeetii wanti akkasii akkanatti hin deebine gooftaa ati na eegi ati kana narraa rukuti jedhee ufuma koo waadaa galee achumatti an peentee ta'e jechuudha. Mana musliimaa keessatti. Ofii keessanii namni tokko sin bira hin jiru. Halkan achumaan bilbilee Ameerikaa taa'ee Noorweetti bilbilee daraartuutti mee. Haadha manaa keessanii. Irraa kaasee peentee ta'eera adaraa keenaa kadhadhu jedheen kanumaan an peentee ta'ee gaafan deebi'ee biyya Noorweetti deebi'u walitti makamnee charchii dhaquu jalqabnee jechuudha. Seenaan keenya kana fakkaata. Ajaa'ibadha dhugaa waan baay'ee nama dinquudha namni tokko otoo hin jirre meebii kadhannaa isaanii ta'uu danda'a dheen yaada. Waaqayyo guyyaa qaba. Kanaafi kanammoo dhuga bu'umsa kana isaanirraa hin barbaadan. Kana qofaa miti dhugaa dubbannoo ta'e ani mucaan caaltuu jedhamtu ammallee sadaamaa kana jirti. Mana keenya turte hojiidhaan nu gargaaraa turte. Mucaan sun biyya alaa bahee yeroon deebi'ee dhufu ergaa wayii nuti achi jirraa asirraa ergaa naa darbaa ture natti himaa turte jechuudha. Meebii sagantaa kanallee olaalte mucaan kun na taajjabdi. Dhiibbaa isarra geessuu yaalu akka inni barumsa isaa digirii isaa fixatee biyya kanatti hin deebine dhiibbaa irratti godhu warri achi. Ani immoo isa bira hin jira homaa san godhanii digirii isaa sin fudhata inni siin jedheera. Inni as hin jiru garuu ani sirra akka isaatti harka kaayee yoon kadhadhe achitti hojjeta jedhee jettee ergaa amma kana fagootti Waaqayyoof fageenyi hin jiru akkaataa kanattanii ilma Waaqayyoo ta'e. Kanaafi gara isaaniitti yoon deebi'u dura gaa'ela kan horattanii yeroo sana isaan gooftaan qaban isintu keessatti jalqaba isinis isaan dursitanii gooftaa kan fudhattan isin jechuudha. Kanaafi akka inni gara gooftaa dhufuuf wanti isimmee dhoksaa kan isaan hin beekne wanti isin gochaa turtamee maaltu jira? Dhugaa dubbachuuf yoo isatti illee himuu baanne namni tokko maatii tokko amma ta'ee jirutti amantaa tokko dhufu waanuma jiru waan ta'eef gara koo akka dhufu baay'inaan kadhadha ture. Otumaan ani waldaa adeemuyyuu sagaleen tokko ergaan tokko nuuf darbaa ture. Kanumarraan kan ka'e Waaqayyos immoo guyyaa qaba. Guyyaa isaa sanatti ofii itti amanee namni dhiibbaadhaan gaggeessuurra namni kun otoo ofiisaa keessisa yeroo jedhetti yoo dhufe irra bu'aa qabeessa ta'a kan jedhurraan anis baay'eedhuma nan kadhadhan ture dhoksaattis ta'u garuu dhumarratti Waaqayyo na gargaaree karaa amma akkuma inni jedhe kana na birallee hin jiraatin narraa fagaatee otoo jiru rakkoo isa muddateerraan kan ka'e Waaqayyo farqa kenne jechuudha. Kanaaf guyyaa sana galateeffannaa cimaatu ture mana keessatti baay'ee waan namatti toludha. Dooktar pirinsipiliin isinitti amantan tokko jira. Namoota baay'ees gaafan qoradhu namni tokko hojjechuu qaba. Akkasuma immoo waaqa isaa galateeffachuu, Waaqayyoon hordofuu, akkasuma immoo nyaachuu qabaa jettanii amantu.
Kanaaf akkamittiin sadarkaa kanarramee yeroo nuti immoo amma keessa jirru kana keessaa'uu gama amantaa kanaa kana keessatti namoonni baay'een waaqayyo naaf kennaa akkas jedhanii namoonni taa'anii harka isaanii waliin maratanii ta'an baay'een isaanii jiru. Hundi keenya iyyuu akkuma beeknu jechuudha. Kanaafi pirinsipiliin kun sirriidha jettanii itti amantee. Kanaaf mee isa kanarratti mee akka isin haasoftaniin barbaada. Tajaajilaas haa ta'uu waan hojjechuu qabu yeroo isaatti hojjechuu qaba. Hojjetee immoo nyaachuu qaba. Walitti dhufeenya inni waaqayyo faana qabu sirrii ta'uu qaba. Waan jedhu kana namoonni baay'een kan itti amanan jiru, kan itti hin amannes jiru. Akka keessanitti akkamittiin hubattu mee pirinsipiliin kun sirriidhaa isinuma keessanii? Tole baay'ee galatoomi. Yoo akka kooni pirinsipiliin kun abboommii waaqayyoo keessaa akka tokkotti allaala jechuudha. Abboommiidha. Abboommii yeroo innumaa jechuudha. Abboommiiwwan kurnan sirriitti beekna. Isatti hirkatee garuu abboommii nan biraa jira. Hojjedhuu nyaadhu. Dafqii dhama'ii na kadhadhu. Harkin hojjetiin hin nyaatinii. Ani ufitti aansee si uumeera. Orgaanizimoota lafa kanarra jiran lubbu qabeeyyii lafa kana jiran hunda caala dhala namaa fakkeettii kootii nan uume. Sammuu poteenshaalii guddaa qabu kan itti fayyadamtee hin dhumanne sii kenneera. Addunyaa kana akkasiif taatutti akkasii mijatutti si sirreeffadhuuti irra bololii akka garaa keetti gammadii jiraadhu jedhee lafa kaa'eera jechuudha. Kanammoo nuti goonu callinsee harka marannee akkotti yaa Waaqayyo na qallabii yoo ittiin ta'u jechuudha. Hojjedhuu nyaadhu an jedhu sun harki hin hojjenne hin nyaatiin an jedhu sun abboommii akka ta'e itti yaada jechuudha. Ajajan. Kanaaf inumaa namni fayyaa ta'ee yeroo isaatti otoo hin fayyadamiin sammuu isaatti otoo hin fayyadamiin qaama guutuu Waaqayyo isaadhaa kenne kana osoo dhimma itti bahee jireenya isaa hin sirreeffatiin namni hafe akka abaaramaa ta'etti akkaataa sanatti allaala jechuudha. Kana qofaa miti inumaa amma yeroo Iyyasuus Kiristoos bartoota isaa 12 sana kan ittiin barsiisaa ture tokko keessaa amma faarfannaa dhumarratti jennee xumurru sana qorumsatti nun gashii namaan ooshi malee mootummaan hankeetii oomnis galannis baruu baraan ameen kan jedhamu kuni qorumsatti nun gashiinan jennu kuni nuu galeetii kan nuti dhaloota kana barsiisaa jirru. Qorumsa yeroo inni qorumsa isa kam? Qorumsa nu bilcheessuuf akka nuti akka warqiin ibidda seenee bahee kwaalitiinsaa akka caala qulqullaa'ee dimaandiinsaa dabalu akka sana akka nu bilcheessu qorumsa nuti baachuu dandeenyu qorumsa unuun nu ga'oomsu ga'umsa keenya isa dhugaa sana akka nuti baafannu dhufu sanaaf kadhannamoo qorumsa nuti baachuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf sosochii lafaa dhibee namni hin dandeenye an akka COVID kana fa'aa an akka HIV kana fa'aa an akkasiirraa nu baraari jennamoo qorumsuma xixiqqoo nuti hojjechuu dandeenyu hojiidhuma manaa nuti xixiqqoo hojjennee inumaa ittiin fooyyomnu isaa fi nuti kadhannu. Kanaaf yoo akka koo waan nuti barsiifnu kun waan nuti barannu kun hubannaa gadi fageenyaa fi qulqulluu ta'een dabalamuu akka qabu akkaataa sanatti yaadachuudha. Qabxii kana faana haala wal qabateen qabxii tokko itti dabaluun barbaada. Amma afaan Amaaraatiin የሰማይ ወፎችን እዩዋቸው አያርሱም አያጭዱም ግን ፈጣሪያቸው ይመግባቸዋል። Amma uummanni biyya kanaa kun isaadhaa galee hin hojjetini akkottaayitii yaa Waaqayyo na jiraachiseedhi Waaqayyo si jiraachisa akka jechuutti namni interpreet godhatu hin jiru amma hirmaattoota amantaa san keessa. Garuu dubbichi ammanaa galutti simbirri waaqirra bololiitu aarsaan ishiin kaffalaa jirtu akka jirutti nu badha jechuudha. Qilleensa qabbanaa altituudii amma sanaa keessa ga'u deemuun kuni deemtee immoo ifaajjee waan sosocho'u kana funaannachuun ishii sun hojii ifaajuudha. Kanaaf waan nuti barsiifnu kuni waan nuti barannu kuni hubannaa bilchaataa fi gadi fageenyaan otoo deeggaramee dhaloota kanallee
hojjetanii waaqa ofii kadhachuu, waaqa ofii immoo kadhachaa hojjechuu, wanti kun lamaan atoo wal deeggaree nama ga'umsa qabu, nama guutuu ta'e. Namni guutuu ta'e illee hin jiru. Hamma tokko nama fooyya'aa, dhaloota fooyya'aa. Amma koo kadhattuun baay'ataa jira. Magaalaa baatee nama fayyaa kanatu, nama hojjechuu danda'utu maqaa waaqaa sitti dha'ee namni biyya kanaa waaqa sodaata. Maqaa waaqaa mutti dha'u namni waan qabu kenna darbatta. Wanti kun callisamee ilaalamuu qaba jedhee yaadu jechuudha. Maaliif nama hojiitti amanu pilaas nama immoo waaqa isaa beeku. Oolmaa waaqayyoo isa dhuma hin qabne kan immoo hubate itti gammadee itti quufee nama jiraatu dhaloota akkasii kana too oomishne gaarii ta'a jedhee yaada jechuudha. Ajaa'iba ergaan nu darbaa jiru. Namni kamiyyuu yeroo kanatti taa'ee maannan naaf haaruuf namni jedhu ta'ee ofiisaa gowwomsaa akka jirudha. Ergaan kallattiidhaan Dooktaridhaan nu darbaa jiru. Kanaaf sabni Israa'el yeroo sanatti kan maannan harceef lafan qabanii qotachaan ture. Karaadha kan isaan deemaa jiran. Kanaaf dirqama yeroo sanatti nyaanni waan isaan barbaachisuuf waaqayyoorraa kallattiidhaan roobefii ture. Amma garuu lafa qotachaa jirra. Suuqii qabna. Hojjennee nyaachuun dirqama nutti kenname akka ta'edha. Kallattiidhaan Dooktariin ergaa kana kan nu dabarsaa jiran. Isa kana immoo kallattiidhaan ofii isaaniitti ta'aniitu gorsa kana kan nu dabarsaa jiran. Kanaaf guddachuun keessan wangeellis akkuma jedhu guddachuun keessan gama hundaanuu haa ta'udha kan jedhu. Gama hundaanuu jedhu maal jechuu barbaadeeti. Ikoonoomikaalii, ispirichuwaalii, gama hafuuratiin akkasuma immoo faayinaansaalii keenyan, sammuu keenyan meentaalii guddachuu akka qabnu wangeellis kanattidha kan nu jajjabeessu. Kanaaf ergaa bareedaa akka sagantaa kanarraa barattan abdii guddaadha kan ani qabu. Kanaaf Dooktar wantoota baay'ee ilaalaan jira. Gara ikoonoomikaalittis hamma ta'ee dhiibbaa uumaa jirtu. Akkasuma gama beekumsaatiinis dargaggoota baay'ee irratti kan hojjechaa jirtanii. Ani milkaa'eera jettee yaaddamu yeroo kanatti. Akka ka'umsa kootti ani mucaa baadiyyaati. Mucaa qotee bulaati. Nama duwwaarraa ka'ee waaqayyoof haa galatu. Mucaan baadiyyaa tokko mucaan televezyiinii atoo ijji isaan argiin kutaa 12 fixee yeroo yuunivarsiitii galuu fi Finfinnee dhufee Finfinnee dhufee hoteela wayii galee nama TV argeedhaanii yeroo jalqabaatiif ani TV waan jedhamu ijji koo kan arge kutaa 12 maatirikii darbee yeroo sana walisootti kan foormiin guutamu akka ammaa kana hamboon turre achitti karaa Finfinneetti as gadee deemta yeroo sana. Markaattoo kana mana daadhii tokko nuu qabanii achi nu bulchanii maal hin beeknus achittan arganii TV waan jedhamu. Achirraa ka'ee dukkana san keessaa bahee biyya keessatti biyya alaatti yuunivarsiitii jira jedhamu yuunivarsiitii guguddaa kan akka yuunivarsiitii of Oslo Prime yuunivarsiitii biyya sanaati. Yuunivarsiitii of Michigan jechuun yuunivarsiitii baay'ee guddaa fi feemas ta'e World Class yuunivarsiitiidha. Bakka akkasii kana mucaan qotee bulaa tokko dorgomee faranjoota faana gurraachi kophaa ta'een barachaa ture bakka lachuuyyuu. Ani hedduu waaqayyoo na gubbaa jira jedhee yaada. Keessattuu biyyi Noorweey, biyya Sooretti, biyya Qananii akka taate namni kamuu beeka. Ati warraan koos kanniisadha. Hojii akka malee hojjetti. Achittis hojiin ishiin hojjetaa turte baay'ee waan gaarii ture. Anis nan tattaafadhaanuma akka waliitti nuti dhirsaan niitii laga tokko waraaba. Kanaaf wanta achitti immoo funaannataa turre sana akka ormaa achitti namne ishii walitti qabannee dhufne immoo waaqayyo nu gargaare. Firoota gaggaariis immoo biyya kanaas qabna. Namoonnis nu gargaaranii kunoo akkatti hamma tokko milkaa'ina qarqara ishiirra hin jira. Garuu akka sadarkaa barumsa kootti akka muuxannoo kootti kana caalee deemuun qaba ture. Ammas hin galgaloofne waaqayyo nu faana jira. Wanta hunda caala immoo ana gammachiisu dubbii leenjii ijaarama ilaalcha qajeelaa
yookaan immoo mindset training jedhamu kana ani dhugaan sitti hima. Namumti ana jalatti leenjii isaas keessa jiraarraa na taajjabuu danda'a. Tiimiidhuma keessan kana keessa Aleeksi jira. Bishooftuu Nooraa Riizoortii wajjin turre. Namni ammam akkatti sitti quufu dhagaa yeroo tokkitti darbattuun simbira meeqa akka qaqqabdu, sammuu nama meeqa akka bohaarsitu, ija nama meeqa akka bantu hojiin ani hojjetaa jiru kun dhugaa kun eebba Waaqayyoo gargaarsa Waaqayyootiin I'm very happy. Kun immoo contribution guddaa akka ta'e yaadanii kan nuti barannes kanumaa fi garuu immoo hojii lafaa qofa otoo hin taane hojii hafuuraatiinis immoo cimuu akkan qabutti yaada. Xiqqoo ishee achirratti laafinsa akkan qabu nan beeka. Kanaaf milkaa'ina qarqararra hin jira. Garuu abdii guddaan qaba. Karaa fagoon deema jedhee yaada jechuudha. Ragaan ani qabu gara waldaattinis proposaalaa wayii hojjechaa akka jirtu dhageera. Proposaalli kunis daa'imman achi keessatti barnoota barachuu akka qaban, spirituaalii qofa otoo hin taane akaadaamikaalis ciccimoo ta'uu akka isaan qaban proposaala isin qopheessaa akka jirtan. Ana qofaallee miti dhugaa dubbannoo ta'e tiimii wayiitu jira. Charchiin keenya baay'ee hojii vaayibiranti ta'e hojjetaa jira. Spiritual wingiin jira, seekular wingiin jira. Seekularizimiin jedhamu kun hojii jiruuf jireenya lafa kanaa jechuudha. Achiinis immoo karikilamii gara Finfinnee kanaa tiimiin keenya dhaqee best practice jedhamu gara Inxooxxoo kanaa achirraa wanta kicanne wayii jira. Isa maal amma fuulduratti yaadaa jirru isa incorporate goone ijoollee hafuuraa fi jireenya lafaatiin utubaman ijoollee boru ciccimoo ta'an hojii hafuuraallee yoo ta'e hojii lafa kanaallee yoo ta'e ijoollee mul'achuu danda'an ijoollee akka bultii addaa kan ijoollee shaayin gochuu dandeessu ijoollee akkasii akka ta'uu dandeessu wanni akkasii qabna jechuudha. Actually baay'umatti hin deemne garuu I'm sure sana lafa qabsiifna yaada jechuudha. Baay'ee gaariidha. Namooti baay'eenis waan ofii keessanii jiraattan baatanii waan namoota qabsiistanii fi namoonni baay'een waan kanarraa akka isaan baratan abdiin qaba. Akkasuma mucaan keessan mucaan jalqabaa mucaa baay'ee qaxalee akka isheen taate informationii isaa qabaanis bultii addaa keessa baratti. Kanaaf wanti isin maatiin kun ijoollee isaan irratti hojjetaniiru akkasuma immoo baatanii illee dhaloota kanaaf bu'aa guddaa buusaa waan jirtaniif akka dhuunfaa koottis maqaa hordoftoota kootinis galatoomaa isin jechuun barbaada. Gara keessanitti dhufeera. Sababni ani dhufeef immoo yeroo baay'ee naannoo manaa kana kan jiru itti gaafatamummaan haadha manaa irra kan jiru ijoollee akkasuma immoo mana kana maneej gochuu akka haadhaatti dooktarri yeroo baay'ee wantoota alaa irratti xiyyeeffata waan ta'eef mana kana keessa akkamidha akkam isin gargaaraa alatti barsiisaadha mana keessattuu maayidha isaan moo manattis dhufanii barsiisaa ta'u moo akka abbaa manaatti aakti godhu qumxaa isaanii uffatanii mana keessa ijoollee faana taphatu moo akkuma nuti gibbiitti isaan beeknu suufii uffatanii taa'u mana keessas meeshee kana irratti nu haasa'u. Akkuma nama kamii namni hojjetee alaa oolee innaa galu kafan isaa jijjiirratee maatii isaa wajjin xiqqoo boqonnaa hin godha. Innis amala kanaa hin qaba garuu baay'inaan hojii waan isatti baay'atuu fi daqiiquma muraasa wajjin ture irbaata kan nyaatu nyaatee gara dubbisaa deema. Ijoolleen garuu amma akkaataa amma inni laabireerii mataa isaa danda'e hin qaba. Yeroo mana barumsaa isaan irraa dhufan isaanis akkuma isa ilaalanii gara fuulduraatti hangafti ishiin jirtu kunis immoo barnootaan cimtuudha. Ishiin nu biran jirtu akkuma ishii sana ta'uu qabna kan jedhanii isaanis gara barnoota isaaniitti hammuma ta'e illee taphni kun isaan hintinii jedhullee gara barnoota isaaniitti isaanis cimoodhaanis nan jajjabeessa. Mana keessa hojii manaa wantoonni adda addaa kana amma sadarkaa amma jiran kanatti amma dandeettii gochuudha nan gargaaraanii. Kanarraan kan hafe abbaan egaa akkuma isiniin jedhan yeroo baay'ee gara dubbisuu kanaaf gara ogummaa barsiisummaa kanarratti xiyyeeffannoo baay'ee kenna. Yeroo isaarraa amma ta'es immoo numa nuu kenna. Kanaafuu yeroon isin hanqateera yoo ta'e amma uummata faanatti uummata fuulduratti. Egaa lama jaalachuun hin ta'u. Kanaaf gaanis baay'ee san dhiphisu.
yeroo yeroo qabaatetti nu wajjin taa'ee nu haasofsiisa yeroo kaan immoo yeroo biizii ta'u immoo nuti isaa hubannaa deemee hin dubbisa jechuudha. Okay, baay'ee gaariidha. Haga kana wal hubachaa yoo deemanidha. Mannis kan baay'ee ciminni isaa daran dabalaa deemu jechuudha. Kanaaf waan gaariidha. Milkaa'ina isaa kana keessatti gahee guddaa akka taphattedha. Innis kan nu kaasaa ture. Gaafa gara gaa'ilaa kanaatti dhuftanii milkaa'insa amma irra jiran kan irra hin jiran yeroo sana kana argitaniitu laata isin akkamittiin ilaalaa turtan jireenya amma jiraachaa jirtan kanaa ergasitiidhaan karaa alaatti kan deeme hamma ta'e muuxannoo achii fudhatee dhufeenidha. Biyya kana keessatti hojii gurguddaa kan hojjechaa jiran doktariin. Kanaaf iddoo kana gahuu akka inni danda'u dursitanii yaaddaniitu turtanii. Hammi isin immoo hammam immoo deeggaraanii turtan. Beekumsa qabduun, humna qabduun mana kana qabuu keessatti akkamiin deeggaraanii turtan? Mee dhimma kanarratti himi. Yes, galatooma. Amma sadarkaa kan akka inni gahuu dursitanii hin beektu turte yaada jettuuf isa duraaf jechuudha. Amalli isaa inni jalqabumarraa akkuma ani isatti dabalee isa beeku duruma nuti walitti hin dabalamiin nama sadarkaa maastarsiisaa otoo gaa'ila keetti hin galiin maastarsii nama xumureedha jechuudha. Maaliif gara fuulduraatti jireenya fooyya'aa jiraachuuf malee gaa'ilatti galuun salphaa ture. Garuu inni kan caala fooyya'aa ta'e maatii koo yoon fidee maatii yoon godhadhu ijoollee koo seeraan bulchachuu nan danda'a yaada jedhurraan kan ka'e ture gara gaa'ilaa dhufuu isaayyuu cimina isaa gara fuulduraatti waan gaarii fuuldura isaatti akka eeguun na hubachiisaa jechuudha. Sana booda immoo erga gaa'ilatti gallee yeroon argu yeroo baay'ee hiriyaa hin qabu hiriyyaan isaa kitaaba. Ammallee sadarkaa kana geenye laabireerii mataa isaa qabaatu iyyuu malee yeruma wajjin hin jirru otoo sadarkaa kana hin gahin iyyuu yeroo isaa dheeraa kan hin dabarsu dubbisuu irratti kompiitara yeroo hundumaa harka isaarraan dhabdu deemee yoo dhufnaan daqiiquma muraasa erga boqotee intini jedhee booda gara kitaaba isaa kana fudhataa kompiitara fudhatee gara qo'annaa gara dubbisuu waan adda addaa kana waan godhuuf gisee gara Noorwee deeme Noorwee bichaa yuuti sana dura iddoo baay'ee Niizerlaand appilaayi gochaa ture biyyoota adda addaa hin yaala ture. Egaa akkuma carraa ta'e immoo biyya Noorwee kana immoo akka inni isaaf milkaa'ee gara sanaa deemnee malee gara duruma akkuma ani beekuyyuu nama cimaa fuuldurri isaa gana kana caala ammayyuu akkuma inni jedhe gana waan baay'ee fuuldura isaa akka hafeeru akka kanatti tattaafni nama irra jiru jechuudha. Kanaafi waan gaariidha. Akka hagam immoo deeggartee taaniiru. Deeggarsi kan koo amma dandeettii koo maatii yeroo godhattu daa'immantu dhufaa karaa sana amma karaa dandeettii hamman ani qabu jechuudha. Dandeettiin ani tajaajiluu danda'u daa'imman manatti qabachuudha. Yeroo inni riisarchii wantoota adda addaa kan hojjetu immoo waan inni na gaafate karaa fakkeenyaaf dubartoota irratti riisarchiin hojjechaa ture tokkotu jira yeroo barnoota isaarra ture. Karaa sana yeroo na gaafatu nan deebisa. Karaa alaatti yeroo deemne immoo I think ani baay'ee isa jajjabeessaa ture deeman abdadha. Even ammanni daa'imman irratti gatee biyya Ameerikaa yeroo deemullee qophaa koo daa'ima qabadhee hojii sotoo addaan hin kutiin daa'ima koo sotoo hin miidhin jajjabaannee wal jabeessinee innis achi deebi'een dhufee maallaqa kana walitti kuufannee amma sadarkaa ammarra jiru kana ittiin geenye jechuudha. Kanaafuu I think baakboonii cimtuudhuma jedhee yaada. Kanadha. Ergaa namoota haadha manoota baay'eetu jiru. Akkasuma namoonni kana booda gaa'ela horachuudhaaf qophiirra jiran baay'een isaanii jiru. Yeroo baay'ee ilaalcha amma yeroo kana jiru waan bilchaate wayii nyaachuudha karoorri isaanii. Bilcheeffatanii fudhachuun barbaadanii akka namni sun bilchaatuu fi gahee mataa isaanii taphatan. Kanaaf milkaa'ina dooktarii keessatti gaheen isin taphattan gahee baay'ee guddaadha. Kanaaf namoota taa'ee sagantaa kana ilaalaa jiruun haadha manaa keessaayyuu dubartootaaf dargaggoota kara gaa'ilaatti dhufaa jiraniif abbaa manaa isaanii akkamittiin kunuunsuu akka isaan qabanii fi akkamitti milkaa'ina isaanii cina dhaabachuu akka isaan danda'an ofii isaaniitiin milkaa'inaan gahuu akka isaan danda'an ergaan ati isaaniif dabarsitu maalidha? Egaa akkuma ati jette dubartoonni yeroo baay'ee
mana taa'anii birrii dhufe kana qofaa kan inni fide bicha qofaadhaan of kunuunsuu barbaadan jiru. Gadi ba'anii hojii hojjechuu warri hin barbaanne jiru. Abbaa manaan koo nama akka kanaatiin akkamittan hojii akka kanaa hojjedha yaada jedhuun kan manatti galanii ta'an jiru. Ani dhugaa dubbachuuf gisee biyya alaarraa deebine ani nama biyya alaa deemee dhufedha. Birriin dhabe miti birrii nan qaba. Garuu sadarkaan ani amma achitti ittiin turerraa gadi of buusee gandarratti buna danfisaan ture. Gaddeebi'een jechuudha. Manna shaanu ka'umsa. Ani hojii dura hojii fayyaa ogeetti fayyaan ture. Sanarraan ani biyya alaan deemee hojii koo addaan kuteen deemee yeroo deebi'ee dhufutti waggaa 5 achi ture hojii sanatti deebi'uu hin dandeenye. Amma maal gochuun qaba hojii uummachuun qaban jedhee maaliif xiqqoorraa ka'uun qaba inni achitti hojjetee dhufe hojii mataasaa danda'e. Amma biyya kana innaan jirutti immoo hojii mataa koo xiqqoorraa ka'ee namaaf fakkeenya ta'uun qaba anan jedhurraa amma ganda dirasitti buna danfisaan ture. Sanarraa kaasee mana qopheessaatti dorgomii nan dorgoma ture. Dorgomiin dorgomii irratti amma sadarkaa Dooktar Abiyyiin keessummeessuttis hojjedheera. Kanaafuu amma yeroo baay'ee namoonni achitti yeroo na laalanii namoonni hospitaalattis dura na beekanii indee Sister maal goota asirraa maali rakkootu jira gaa'ela irratti rakkootu jira sadarkaa kana gadi buutee hojjetta namoonni naan jedhaniiru hundatu jira. Ani garuu yeroo sana nan kolfa ture. Hojiin xiqqoo sanarraa ka'anii isa guddaatti ba'uun akka danda'amu nama barsiisaan ture ofii kosumatti baradheera waan baay'ee keessatti dabarseera. Amma ani yeroon akkas jedhu namootas miidhuu yookiin immoo of jajuufis otoo hin taane osoo gadi ba'anii waa hojjetanii dubartoonni amma mana taa'anii kan inni fide qofaati kana maaliif hin finneeni kana hongoonee jedhanii amma abbaa manaa harka tokko qofaa eegan hojii xiqqoo gadi ba'anii hojjetanii sanarraa jijjiiramni dhufuu danda'a. Isaanis milkaa'uu akka danda'an. Isaan milkaa'uun akka danda'amu anarraa fakkeenyaa fudhatanii jechuudha. Kanaaf mee dhimma mul'ata isaan qabatanii deemanii kana mul'ata qabatanii deemanii isin immoo kara duubaa teessanii isaan baay'ee deeggaranii jirtu. Akka inni immoo iddoo amma jiru kana akka inni ga'u gaheen keessan gahee olaanaadha. Kanaaf maatiit kara isaaniitti yoo deebi'an namoonni hordofaa jiran kuni kara maatii isaaniitti yoo deebi'anii abbaa manaa isaanii akkamittiin jajjabeessuu fi akka inni iddoo mul'ata isaa sana gahuu danda'u akkamittiin deeggaruu akka isaan qabanidha. Kan isinirraa barachaa jirru jechuudha. Kanaaf waan gaariidha. Ofii keessanii deeggarsa gootaniin sadarkaa doktariin irra jiru kana isinis akka maatiitti immoo irra jirtan kanarra geessaniitu. Kanaaf namoota baay'eedhaaf fakkeenyadha isin. Hunda keenyaaf iyyuu. Kanaaf hojii gootan kanaaf waan hojjettan kanaaf baay'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Beekamtii isaan qofaaf otoo hin taane beekamtii kana isiniifillee beekamtii laachuu barbaada. Qofaasaa namni maa gochuu hin danda'u. Kanaaf walitti dabalamee yoo hojjetedha milkaa'insa kana irra kan gahuu danda'u. Kanaaf waan hedduu taphachiistaniittu maatii kana keessatti gahee guddaa taphattaniif galatoomaa isiniin jechaa darbitanii waan as keessa jiru waan kavar isin gootaniifif isaan immoo bahanii dhaloota kanaaf waan gurguddaa hojjechaa jiru. Kanaaf sababiin tokko isinidha jechuudha. Kanaaf irra deebi'ee maqaa miidiyaa keenyanis ta'ee galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Egaa kaa Dooktar waan baay'ee dhaloonni irraa barachaa akka jiru abdiin qaba. Barsiisonni naannoo akaadaamikaalii jiran barsiisaa sadarkaa elementariidhaa kaasee barsiisaa kan jedhaman kamiyyuu beekumsaan bilchaatoo ta'anis ikoonomikaaliin isaanii baay'ee dadhabaadha. Baay'een isaanii jireenya isaaniiyyuu fooyyeffachuu namoonni hin dandeenye jireenya gadi aanaa namoonni jiraatan baay'eedha. Sammuu isaanii sammuu guddaa qabu waa hojjechuu otoo danda'anuu gama jireenya isaaniitti yoo dhufne immoo mindaa isaanii qofa irratti waan xiyyeeffatanii fi jireenya gadi bu'aadha kan isaan jiraatan. Mee isin barsiisaadha yeroo kanatti yuunivarsiitii irra kan barsiisaa jirtan. Akkamittiin jireenya isaanii sanaa akkamittiin fooyyeffachuu akka isaan qaban lamaansaa wal faana deemsisuu akka isaan danda'an muuxannoo qabdan irraa mee barsiisotaaf ergaa dabarsaa. Okay, toleka. Dhugaa dubbannoo ta'e gaaffiin ati har'a qabattee dhufte gaaffii baay'ee itti yaadame gaaffii bilchaataa akka ta'ettanii argadde. Kuni dhugaa dubbannoo ta'e akkuma biyyoolessaattuu galtee imaammata biyya kanaallee ta'uu qaba yaada jechuudha.
namoonni viidiyoo kana hordofan, namoonni viidiyoo kana daawwatan akka calaqqeetti, akka daawwitiitti achi keessatti illee of ilaaluu qabu jedhee yaada jechuudha. Yeroon kana jedhumaa jechuudha. Barsiisaa jechuun fakkeettii Iyyesuus. Iyyesuus mataan isaa barsiisaa ture waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun immoo maa jechuudha? Namni nama barsiisu jalqaba beekumsa qabaa, ogummaa qabaachuu qabaa, akka pirinsipiliitti jechuudha. Ilaalcha qajeelaa, laphee qulqulluu, dhala namaa, sammuu namaa boccaa, akka nama sibiila qaruu. Waan sadan kanaan jalqaba barsiisaan tokko ga'umsa isarraa barbaachisu gonfachuu akka qabutti yaada jechuudha. Beekumsa gahaa, ilaalcha qajeelaa, ogummaa gahaa qabaachuu qaba jechuudha. Sammuu yaadu, harka hojjetu, laphee qajeelaa kana qabaachuun dirqama jechuudha. Yoo kanarratti walii gallu ta'e barsiisaan nama barsiiseeti, nama maltii miliyeenar ta'e namni baasu ofiisaa akkamitti sooromuu dadhabe. Iddoo ta'etti rakkoo wayii uumameera jechuudha. Rakkoon kun immoo rakkoo ilaalchaati. Rakkoo beekumsa dhabuu miti, rakkoo ogummaa dhabuu miti, rakkoo laphee qajeelaa dhabuu miti. Comfort zone waan jedhamu jira afaan Ingiliziitiin jechuudha. Waa'uma xiqqoo keessatti daangaanii, waa'uma xiqqoo keessatti ufumaan ufidhanii achi keessatti jireenya ofii ajjeesuu jechuudha. Manni gandaa fira fakkaattee nama baay'ee mana malee hambisteetti. Manni gandaa yeroo laaltu kafaltiin ishii xiqqoodha. Namni si tuqu hin jiru, mana mootummaati. Anoo jireenya gaariin jiraadha. Kafaltiin ani kaffalu xiqqoodha. Maaliif an bahanii ijaarsa manaa ani dhiiga nama keessaa xuuxeeti dhaabitti nama gogsu. Maaliif an kanatti galadee uf gowwoomse namni mana gandaan mana malee dhaabitti isa hambise nama baay'een beekachuudha. Barsiisummaanis akka sanatti yaadan. Barsiisaan atoo wanni kana cabsee an ba'u ta'e ofirrayyuu darbee nama biraatiifuu nama qoricha ta'uu danda'udha. Kanaaf rakkoo inni cimaa fi inni hangafti barsiistonni qabu jedhee ani yaadu. Rakkoo siyaasaa miti, rakkoo seenaa miti, rakkoo ga'umsa dhabuu miti, rakkoo ilaalcha as keessa jirtu mindset kan jennu kana waan ta'eef dhaabatanii yaaduu qabu, uf gaafachuu qabu. Ani eenyudha? Maal hojjetaan jira? Garamitti deemaan jira? Karaa sirriirra hin jiraayyoo? Ammas hin galgaloofne. It is not too late to change jedhu faranjoonni. Har'as hin ta'akko. Cabsanii yoo ba'anii har'as carraan jira. Inumaa carraa kana faana wal qabsiisee xiqqoo isheenanii haasa'uu barbaadu. Qabannaa amma qabannee jirru kanaani hojii takkitti hojii lama qofaa hojjedhee mucaa koo barsiisee qallabee mana ijaarradhee jiraadha jechuun waan yaadamu natti fakkaatu jechuudha. Maaliif qaala'insi jireenyaa jira, lakkoofsi uummataa akka malee baay'ataa jira, uummanni baadiyyaarraa magaalatti akka malee yaa'aa jira. Rimitaansiin biyya alaatti dhufu baay'ee hin jiru, olmooti gogeera. Haala akkasii keessatti namoonni sagantaa kana hordofan hadaraa cimaa faana kanan dubbadhu. Sa'a Waaqayyo nuu kenne, sa'a 24 kana cuunfinee duguugnee fayyadamne akkuma nani godhu kan sa'a muraasa rafuudhaan namni tattaafatee jiruuf jireenya isaa ijaarrachuu qaba. Keessattuu dargaggoonni dardaroonni sagantaa kana hordofan waan ani taajjabu ani qotaaf qorataadha akkuma sitti mee yeroon baay'ee galanii waan baay'ee ijji koo waan baay'ee taajjaba waan baay'een argaa. Yeroon dargaggummaa, yeroon dardarummaa yerootti uf ijaartu, yerootti fuulduree kee ijaartu. Yeroo kana namni mana jimaa taa'u, yeroo kana namni mana dhugaatii taa'u, yeroo kana namni mana tapha garagaraatti yeroo isaa balleessu. Buna jabanaa jala namni taa'aa oolu, yeroo dulloomuudha, yeroo inarjiin kee dhumu, yeroo sammuun kee adoodu, yeroo qaamni kee kun akka garaatti hin ajajamne, yeroo sanaa kanatti uf ijaartu. Kanaaf dargaggoo na dhagaa, dardaroonni na dhagaa. Atoon galgalaayin mana keessan ijaarradhaa, wanta hunda caala sammuu keessan qaradhaa. Sammuu qarametu, sammuu ga'umsa qabutu waan gaarii hojjeta. Yoo kanan goone garuu addunyaan kun lolaa hamaadha. Globalizationin carraadhas hamaadhas. Nama uf ga'umse, nama uf qaree, uf qopheesseef globalizationin gabaa guddaadha.
kan keessarraa hammaarrattanii yoo ofiin qopheessine immoo lolaa isin fudhatee deemu waan ta'eef adaraa keessan dandeettii ga'umsa Waaqayyo isin keessa kaa'ee uume kana hin quucarsinaa, qaradhaa, ittiin jiraadhaa, jiraachisaa jechuun barbaada jechuudha. Egaa kaa Dooktar sagantaan keenya akkuma dura isinii kaasee sagantaa galgala kiristaanotaa jedha. Kanaaf moor kan irratti xiyyeeffannu kiristaanota irrattidha kan xiyyeeffannu. Kana jechuun immoo namoota biraa hin ilaallatu jechuu miti. Kanaaf namni kamiyyuu waldaa keessas jiraachuu danda'u, tajaajiltoonni garaagaraa jiru, yeroo guutuu kennanii kan jiran jiru. Yeroo guutuu immoo otoo hin kennin kan biirootti isaan argaman sa'aatii tokko yookaan sa'aatii lama. Garuu kan isaan itti waamaman yeroo guutuu. Yeroo itti hojjechuu qaban dhiisanii harka namaarraa sababni tajaajilaa sobaadha yookaan raajii sobaadha isaan jechisiiseyyuu hanqina maallaqaa akka ta'e kun waan ifa jiru. Kanaaf hanqina kana furuudhaaf tajaajilaan tokko maal gochuu qaba? Ofiisaa akkamittiin bu'uulli gochuu qaba? Waan hafuura isaatti bu'u otoo hin hojjetin karaa qulqullina qabuun hojii isaa irratti xiyyeeffachaa tajaajila isaa tajaajilaa gama kanaan ergaan isin qabdan maalidha? Ergaan isin tajaajiltoota irraa waldaa kiristaanaa keessa jiraniif qabdan maalidha isin? Tole egaa kuni gaaffii baay'ee bu'uuraa fi barsiisaa ta'etti akka ta'etti yaada. Tajaajilaa ta'uu, miseensa waldaa ta'uu, jaarsa waldaa ta'uu, paasteraa ta'uu namni kamiyyuu jalqaba faayidaa yeroo hubachuun murteessaa ta'a. Yeroon maalidhaa? Itti fayyadamni yeroo akkam ta'uu qabaa? Yeroon kun bishaan yaa'u ta'uusaa bishaan takka darbe deebi'een dhufu yoo akka carraa wayiitiin marsaa wayii ta'e malee inumaa yeroon immoo abadan wanti yeroo jedhamu wanti takka darbe deebi'een dhufu namni kana hubate jalqaba yeroon wanta hunda caala qaalii ta'uusaa namni kana hordofu hubachuu qaba. Qorichi yeroo itti fayyadamuu qofa akka ta'e. Kanarraa fi yeroo kuusuu hin dandeessu, yeroo qabdee dhaabuu, oksijiinii qabdee dhaabuu dandeessa akkoo. Aduu qabdee dhaabuu dandeessa, bishaan qabdee dhaabuu dandeessa. Dhalli namaa hanga guyyaa har'aatti namni sakandii takkittii qabee turse hin jiru jechuudha addunyaarra. Kanaaf namoonni sagantaa kana hordofan kana hubatanii tokko yeroo ofii baajat gochuu, yeroo ofiitti haalaan fayyadamu. Kana keessatti immoo maalaan hojjetamu yeroo ofii qoqqooduudhaan to-do list jedhamu afaan Ingiliziitiin yaa'u. Kana jechuun maal jechuu karoorrachuu akka jechuuti. Yeroo ofii qoqqoodanii waan hojjetamuuf ramaduu jechuudha. Wanta dursa argachuu qabu dursa kennu. Akkaataa kanatti hojii hafuuraas atoon qisaasessiin hojii lafa kanaas immoo karaatti galii ofii karaa qulqulluu fi qulqulluu ta'een karaatti galii ofii cimsan nama galii gaarii qabuudhaan hojii waaqayyoollee hojjechuu danda'u. Yeroo kana jennu meeshaan ittiin isin bocaa jirtan kun birriidha. Qalamni ati bitteetiin ittiin barreessaa jirtu birriidha. Yeroon kun birriidha. Kanaaf bakka harki kee duwwaa ta'etti, bakka hiyyeessa quncaa taatetti hojii ati hojjettu tokkollee waan hin jirreef hirmaattoonni sagantaa keenya kanaa hordoftoonni kiristaanaa hundi hamma danda'ametti karaa dhugaa fi haqa ta'een qabeenyaa illee of ijaaruu qabnaa, fakkeenya ta'uu qabnaa. Hojii hafuuraatiin sirriitti qulqulluu haala ta'een bakka nuuf hin malle dhaabachuurraa fagaannee hawaasa keessatti fakkeettii yookaan immoo rool moodel taanee even wayyaan nuti uffannu. Qaamni keenyallee amma danda'ametti ijoollee kiristaanaatti isaan amma namni nuun jedhutti otoo nuu danda'ame otoo jabaannee wayyaa gaggaarii uffachuudhaan jiruuf jireenya bareeda ta'e jiraachuudhaan ijoollee keenyallee akkuma sanatti ijoollee qulqulluu ijoollee bareedduu otoo kan oomishnu ta'e namoonni biroollee nu ilaalanii gara amantaa kana dhufu waan ta'eef yeroo keenyatti haalaan fayyadamnu hojii loogii hojii karaarra hin jirre korraapshinii garaagaraarraa hamma danda'ametti fagaachuu qabna. Yoo kan kana goonu ta'e I think namoota biroorraa namoota burjaajii garaagaraarra jiran irraallee adda baanee mul'anna waan ta'eef akkaataa kanatti atoo fayyadamne galgalli keenya galgala bareeda
galgala eebbaan dabalame milkaa'inaan dabalame ta'ee bakka taargeetii Waaqayyo nuu kaa'e san cubbuu garaagaraarraa abboommii kurnan sana bu'uura godhannee otoo hin jiraannu ta'e amma danda'ametti galma nuu kaa'ame sana mana Waaqayyo mana abbaa keenyaa isa nu jaalate sana inni gallaa jedhee yaadachuudha. Kanaaf ergaa baay'ee bareedaa ta'edha kan isaan nu dabarsan. Kanaaf hordoftoota keenya hundi keessaniyyuu ergaa har'a dhagaa jirtan kanarraa waan iddoo akkasiin baratan abdiin qaba. Egaa daawwattoota keenyaa sagantaa har'aaf qabannee turree galgala kiristaanotaa kan jedhu maatii Dr. Roobsan faana turtii nuti taasisnee gama kanaan kan xumuru ta'a. Kanaaf torban immoo sagantaa biraa namoota isin waa irraa barachuu dandeessan qabannee kan isin dhiyaannu kan ta'u. An isin faana kanan ture obboleessa keessan boriif sagantaa itti aanuun hanga wal arginutti bulaa eebbifamaa.